Qofummaan miira baay'ee keenya bara jireenya keenyaa keessatti at least al tokko nu quunnamee beekudha. Garuu miira yeroof nu mudatee darbuu ol ta'uu kan dhiibbaa hamaa namarraan gahuu danda'u ta'uusaa beektu. Qofummaan miira hamaa rakkoo qaamaa fi xiinsammuu keenyarraan gahuu danda'u ta'uu bu'aalee qorannootu hima. Har'a viidiyoo gabaabduu kanaan saayinsii qofummaa fi gaafa qofaa taanu qaama keenyarra ta'uu ilaalla. Kanneen miira kana keessa jirtaniif mala furmaataa sadiin isinii akeeka na hordofaa. Hiikoo qofummaarraa kaanee gaafa laallu qofummaan miira namootarraa adda baafamuu yookaan qofaatti hafuu, hariiroo hiika qabu dhabuun, nama garaa ofii kan saalfii malee itti dhiyaatan, muuxannoo ofii hiraniif dhabuun namatti dhageessisu. Qofummaan nama of biraa dhabuu qofa miti. Hiriyaa baay'ee, maatii hedduu kan waliin hojjetan qabaataniyyuu nama garaa ofii kan taajjabbii malee nu dhaga'uu fi nu hubatu dhabuun illee miira qofummaa hamaan namatti akka dhaga'amu gochuu mala. Miirri kun akka sababa isaatiitti akka ka'umsa isaatiitti darbee deddeebiin nu quunnamuu danda'a yookaan yeroo dheeraaf haaluma tokko nurra turuu danda'a. Dhalli namaa bineensa hawaasummaan jiraatu kan wal malee hin jiraanne ta'uusaan gaafa qofaa ta'u qaamni isaa sammuu isaa dabalatee akka waan balaa wayii irra ga'eetti kan isaan fudhatan. Kanaaf yeroo muddamaa yookaan stress labsu jechuudha. Kanaan qofummaan gaafa nurra turu sirna dhibee ittistuu qaama keenyaa ni dadhabsa, araadatti nu oofa, saaxilama nuti dhibee onnee fi istirookiif qabnu ni dabala, akkasumas dhibee irraanfachuu kan akka alzaameer fi isa fakkaataniif nu saaxiluu danda'a. Qofummaan qaama keenya qofa miti kan miidhu, rakkoolee xiinsammuu hamoofis nu saaxiluu mala. Hojii malee dadhabuu, mataa bowwuu, hirriba dhabuu, jeeqamuu miiraa kanneen akka gaddabbuu fi dhiphinaa wajjin hidhata jabaa akka qabudha ragaaleen qorannoo kan agarsiisan. Maaltu rakkoo kanaaf nama saaxilaa gaaffii jedhu qabdu ta'a. Wantoota gurguddoo miira qofummaaf nu saaxilan qofa akka taanu nu godhan keessaa inni jalqabaa marsaa hawaasummaa garmalee fayyadamuudha. Marsaraatiin hawaasummaa silaa hariiroo hawaasummaa keenya utubuuf ijaaraman ta'us garmalee fayyadamuu keenyaan haalaan gargar nu fageessaa jiru. Sooshaal miidiyaarra yeroo dheeraa dabarsina. Kun araada nutti ta'uun hawaasummaarra isa akka filan hariiroo dhugumaaf yeroo kan qaban qabiyyee sammuu keenya gaarii hin taane sooshaal miidiyaa kanarraa fudhachaa ooluu keenyaan immoo stress akka taanuu fi hariiroof akka hin mijanne nu gochuun qofummaatti nu dhiisa. Kanaaf barri keenya yeroo kamiinuu caalaa yeroo namootni miira qofummaatiin darbee xaxasaan waadaman ta'ee kan galmaa'aa jiru. Wantoota miira qofummaatiif nu saaxilan keessaa inni lammataa jijjiirama haala jireenyaa. Ce'umsi jireenyaa kanneen akka biyya magaalaa jireenyaa jijjiirrachuu, bakka hojii jijjiirrachuu fi diigamuun hariiroo kanneen akka gaa'ilaa miira qofummaatiif nu saaxiluu malu. Sadaffaan dhibee sammuu. Dhibeeleen sammuu akka dhiphinaa, gaddabbuu fi jeeqamuu nameenyaa keessattuu gaafa araadaan wal qabatan rakkoo akkasiitiif nama saaxiluu malu. Sababni kan biraan deeggarsa xiinsammuu yookaan deeggarsa miiraa of biraa dhabuudha. Hagamuu namaan marfamne jiran hiriyaa, maatiidha, namoota jedhanii of waaman heddumminaan qabaannus as keessaa nama garaa ofii kan ilaalchaan amantii wal fakkaannu kan muuxannoo keenya saalfii malee waliin qoodnu na hubata jennee kan amannu dhabuun illee miira qofummaa hamaa nama saaxiluu mala. Kanaaf miira qofummaa yeroo jennu hiriyaa dhabuu qofa, fiizikaalii qofaa ta'uu qofa otoo hin taane hariiroo hiika qabu kan itti keessatti of ilaallu dhabuudha. Kanaaf furmaati isaa maalirree? Ilaa rakkoo amma kana balaa ta'e kan addunyaa guutuutti faca'ee jiru kan isa godhe tokko namootni waa'ee miira isaanii keessattuu qofummaan wal qabate walii hiruu sodaachuu isaaniiti. Sababni isaa hawaasa keessatti qofummaan nutti dhaga'amuun yookaan qofa galeessa jedhamuun ija gaariin hin ilaalamu. Amantaa jedhu waan qabnuuf qofummaa nutti dhaga'amaa jiru amanuu baqanna. Walumaa galatti kanaan tilmaamamuu taajjabamuu baqanna waan ta'eef ammaan sichitti kana jijjiiruu qabna. Nama dharra'uun nama ta'uudha malee gadi ta'uu miti. Uumama keenyarra baqachuun balaaf of saaxiluu malee bu'aa homaa hin qabu. Kanaaf hundi keenya haaluma kamiinuu keessa haa jiraannu miira qofummaa fi xaxasaa ofirraa ittisuuf keessaas of baasuuf qabxiilee sadan armaan gadii haa raawwannu. Inni jalqabaa hariiroo hiika qabu ijaaruu haa jalqabnu. Haala keessa jiran ilaalanii barbaachisummaa hariiroo hawaasummaa fayyaalessa ta'e qabaachuu tilmaama keessa galchuudhaan hariiroo ijaarrachuu jalqabuun fala filannoo hin qabnedha. Kun egaa hiriyaa duraanii, maatii, namoota wajjiniin hojjetan, namoota takkaas hin beekne quunnamuu jalqabuu ta'uu mala. Yeroo mara xiyyeeffannoon keenya yeroo mara hariiroo hiika nuuf kennitu keessatti dhaga'ama qabaannu uummachuu ta'uu qaba. Yoo biyya bakka hojii yookaan mana barumsaa haaraa jirra ta'e hojii garee, tola ooltummaa yookaan daboo garaagaraa keessatti hirmaachuudhaan carraa namoota quunnamuu ofii dabaluu nu gaafata. Yeroo kana goonu yaada keenya negatiif ta'an hariiroo hiika qabu uummachuutti daangaa nutti ta'an adda baafnee to'achuu fi dandeettii yaada keenya ibsachuu irratti miira keenya ventileet gochuu irratti hojjechuu nu gaafata. Lammaffaan of kunuunsuu shaakaluudha. Fayyaa qaamaa fi xiinsammuu keetiif dhimma godhachuun kee fooyyessuuf hojjechuu jalqabuun kee miira fayyummaa sitti dhageessisuu irra darbee miira qajeelaa fi ofitti amanuu akka qabaattu si godha. Kun ofitti amanuu gadi baatee nama quunnamuun hariiroo fayyaalessa qabaachuu siif dabala. Maarree sochii qaamaa idileeffadhu, jireenya afuuraa kee jabeessi, araadarraa of eegii, xiyyeeffannoo hirribaa fi soorata keetiif kenni. Dhibee xiinsammuus ta'e qaamaa qabaachuu kee beektuuf yeroon yaalamuu hordoffii barbaachisaa gochuun illee sirraa barbaachisa. Furmaati sadaffaan yeroo iskiriinii kee daangessi. Akkuma armaan olitti ibsuuf yaale sooshaal miidiyaan hariiroo hawaasummaa keenya deeggaruuf malee keessattuu gaafa rakkoo qubatti wal qabaachuuf malee tasuma hariiroo qaamaan wal arguun godhamu bakka bu'uu hin danda'u. Kanaaf yeroo sooshaal miidiyaa keerraa hir'isuun hariiroo qaamaan godhamuuf yeroo kennuu jalqabi. Egaa miira qofummaa keessaa ba'uun yookaan ofirraa ittisuun hojii yeroo fi xiyyeeffannoo barbaadudha. Obsa guddaadhaan qabxiilee armaan olii irratti hojjechuu nama gaafata. Garuu immoo miira qofummaa isin irratti yeroo fudhataa jiru kan gaddabbuu fi dhiphina dabalatee isin dararsu keessa yoo jiraattan ofirratti ilaaluun balaa hamaa waan qabuuf ogeessa yaala sammuu mariisisuu fi yaala argachuun barbaachisaa ta'e argama. Dhumarratti akkuma namootaan utuu marfamnee jirru qofummaan nutti dhaga'amuu malu hariiroo hawaasummaan xaxamnee eenyummaa keenya dhabuu waan dandeenyuuf haguma hariiroon hiika qabu nu barbaachisu yeroo qofaa ofii itti ta'an qabaachuunis fayyaa keenyaaf
barbaachisaa ta'uu hin dagatina. Nagaan tura.